Hey guys, hey guys, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أنا الدكتور ميسر سبلمنتري كلينيكاليين الرد جايباتي والسمبرسيسو ديما ميسر سبلمنتري كلينيكالينجا واللانسا حلالا تيفي واللانسا زاتاتيس كانو رتي أركما واللانسا زاتاتي في واللانسا حلالا يرو كانو رتي أركمو ورّا dhibee isaanii qaxxitaa dhufanii kilinika keenya guddaan Harar Nook bikka jaamutti argamna Itoophiyaa keessatti. Ammoo warra odoo zaataan hin dhufin addunyaa tanarraa fedhan Ameerikaa, fedhan ardii Eeshiyaa, fedhan ardii Awurooppaa, fedhan ardii Afrikaa jiran hundaaf agalgiloota kanurra beekamaa jechuudha. Warra yuutuubarraa nu qunnamanii fi warra tiktookorraa lakkoofsa keenya harkatanii nu qunnamanii fi warra telegiraamaan nu qunnaman warra miidiyaalee sabquunnamtii hawaasaa torba fayyadamna torbanuu hatta hanga tiwutaraatti fayyadamnaa jechuudha. Miidiyaa addunyaan tun fayyadamtu torba fayyadamna. Sanin irraa bilbila warra harkatanii achirraa nu qunnamanii wallaansa halaalaa bakka isaan jiranitti dhibee isaaniitii fi akkaataa dhibee isaaniitii fi haala dhibee isaanii waliin haasofnee liiviis qaxxitaas nu dawwalanii waliin haasofnee dawaa qopheessuu irratti kan beekamu ta'a. Meesira sabalamantarii kilinikaalii irra dawaa tokko kan maamilli keenya kunoo maqaan isaa kunoo Suleymaan Amaan Abdii jedhamu jechuudha. Sigalee kaardiin teenyalleen kana fakkaata. Sigalee wirtuu wallaansa aadaa itti jechuudha kaardiin teenya. Meesirri Dooktar Meesir Sabalamantarii Kilinikaalii ana kan isin waraabu jiru. Kunoo Suleymaan dhiiraa iddoo inni jiraatu kunoo adiraasha dhibee isaatii wajji jechuudha. Kanaaf jecha har'a dawaa tokkoon wal isin barsiisa. Addunyaa tanarraa dhibee kamuu rabbiin dhibee hunda dhukkuba buusee dawaa jala buuse obboleeyyan kiyyaa. Ana Dooktar Meesir Sabalamantarii Kilinikaalii karaa amantiitiinis quraanaa fi hadiisaanis nama wallaanuu irratti kan beekamu. Lammaffaa wallaansa aadaa dawaalee uumamaa karabbiin dhukkuba buusee dawaa jala buusee biqiltootaanis nama wallaanuu irratti kan beekamu. Sadaffaa teekinooloojii ammayyaatii fi haala dawaa ammaan tana jiru faarmaasii fi narsii fi ogeeyyii adda addaa hundaa wajji dawaa ammayyaatiinis maraammaraa fi haala teekinooloojii ammayyaatiin irratti hundaa'ee kan nama wallaanutti beekamu. Kanaaf har'a dawaa dhibee saayinasii fi asmiidha guututti walaba sirraa godhu sanii wajji wal barsiisa jechuudha. Dhibee asmii, dhibee saayinasii. Amma dawaan kun wallaansa halaalaati. Wallaansa halaalaa odoo abbaa wajji waliin qunnamin. Ani Itoophiyaan jiraadha inni biyya alaa jiraata. Ani Itoophiyaan jiraadha inni Afrikaa keessa bakka biraa jiraata. Sigalee ani Itoophiyaan jiraadha inni Awurooppaa jiraata jechuudha Ameerikaa keessa. Sigalee ani Itoophiyaan jiraadha ani Itoophiyaa keessa Harargee bakka jaamu Nook bakka jaamu jiraadha inni Arsii jiraata. Takkaa Wallagga jiraata. Takkaa Addis Ababa jiraata. Takkaa Dirree Dhawaa jiraata. Takkaa Adaama jiraata jechuudha. Kanaafuu dawaa saayinasiitii fi asmii kanuma fedheewu akka nu qunnamtanii isin barbaada. Qax guutuu kasirraa dhabamsiisa jechuudha. Amma dawaan isin garsiisu kun ka saayinasiitii fi ka asmiiti jechuudha. Naachuraalii uumamaa ka dalagamee jechuudha. Sigalee kanaaf kunoo dawaa saayinasiitii fi asmiitii jechuudha. Sigalee kunoo kuni as keessa dalagamee jira. Meesira Sabalamantarii Kilinikaalii isa biratti ergamaa jechuudha. Obboleessi keenya kun Suleymaan kun odoo ijaan nun harkini yuutuubara keenyarraa infoormeeshina fudhatee bilbila keenya fudhatee wallaahi alhamdulillah garuu teekinooloojii fayyadamuun keessan hedduu takka nama gammachiisa. Mana isaa taa'ee dawaan kun ilaa mana isaatti bira dhaquu deemaa jechuudha. Sigalee dhibee saayinasiitiif dawaan kun dhibee saayinasiitii fi asmiitiif jechuudha. Kanaaf hoggaa dawaan kun bira ga'ee akkaataa itti inni itti fayyadamu itti haasofna. Kan haasofnu ta'a.
amma gaa meesara sabalamentary kilinikaliin hawaasa addunyaa bakka isaan jiranitti wallaansa halaalaatii fi wallaansa zaataan dhufanii fayyadamuutiif warra Itoophiyaa keessa jiran zaataan dhufanii nu bira fayyadamuuf harar jiran harar nok bika jaamu warra biyya alaa jiranii fi warra Itoophiyaa keessa maal dhufuu hin dandeenye hundaafuu wacii baasuudhaaf kanaan hin dandeenye hundaafuu haala dhibee isaanii akkaataa isaan dhibeen isaanii ittiin jirtu irratti hundoofne dawaa qopheessuu irratti kan beekamu dawaa uumamaa wallaansa aadaatii fi wallaansa ammayyaatiinis wal qabatee lachuutu kan qabu ta'a meesara sabalamentary kilinikaliin. Kanaaf dhibee kamiifuu bakka jirtanirraa nuuf dawwaltanii kallattiin dawaa fudhachuu dandeessanii kun akka obboleessa keenya kanaa kanatti. Kanaaf dhibee saayinasiitii fi asmiitii obboleessa keenya kan dararu jiru. Kanaaf sababa sanirratti hundaa'e kunoo dawaa ajaa'ibaa qopheessinee fi kunoo laaluu dandeessanii akkasitti kunoo dawaa saayinasiitii fi asmiitii guutuutti qaxfa karraa godhu jechuudha kuni chaappaalee keenya. Kanaaf kuni kaardii isaatii jechuudha Suleymaan keenya kunoo sigalee kaardiin keenyaas kana fakkaata sumaanuu isin hundinuu laaluu dandeessanii na sababa kana ta'e jecha na wallaansa halaalaa bakka feete jiraattee alama addunyaa kanarraa bakka feete jiraattee dhibeen hin rakkatin siinjaa jechuun meesara sabalamentary kilinikaliin. Kanaafuu lakkoofsi kun asirra gadhiifnee jirra qaxxitaan nu dawwaltanii dhibee kan nu himtee bakka ati jirtu dawaa si erguu dandeenya jechuudha. Fedhan ayiroopilaanaan si erguu dandeenya fedhan makiinaan si erguu dandeenya jechuudha. Hundaanuu fedhan poostaan si erguu dandeenya jechuudha. Hundaanuu wallaansa seera qabeessaa fi haalan bifa nama hin miinen namni ilmi namaa sigalee bu'aarraa arkatuun wallaansa aadaatii fi ammayyaatis tokko godhee kan alama kan addunyaa guutuurra kan nurra kan beekamu Dr. Meesar Sabalamentary Kilinikaalii ana mataa kiyyaa isinii waraabu jiraachuu dirichitiitti sigalee haala fayyadamtoota maamiltoota kiyyaa isiniif ibsuuf jechuudha. Kanaafuu dhibee asimiitii fi dhibee saayinasiif namni rakkachaa jirtan hundinuu kunoo dawaan keessan kana nuqunnamaa qaxxitaa nuuf dawwala nuqunnamaa lakkoofsa keenya kunoo duwwaa 920 duwwaa 987 qaxxitaa nuqunnamuu dandeessanii. Bye bye. I love you so much. Ana Dr. Meesar Sabalamentary Kilinikaalii hawaasa kiyya isiniin jaaladhaa nagayannaa tura. Arra dawaa asmii guutuun namarraa dhabamsiisu saayinasiis guutuun namarraa dhabamsiisu kunoo isiniif qarrasee maamiltoota kiyya ka fayyadameef kaniin ijaan waliin arkin biyya biraa taa'ee isaaniif qopheessa irratti hundaa'eetiin har'a isiniif dhiyeessee galatumaan isiniin jaa dawwaltanii na qunnamuu dandeessanii. Bye bye. Hanga viidiyoo biraatti walitti deemnu.